addunyaa irratti lakkoofsi fayyadamtoota bilbila smaartii biiliyoona 6 ol ga'eeti jira. Saffisni qulqullinni kaameeraa kuusaan daataa qabxiilee bilbiloota smaartii hawwatootaa isaa dhufan keessaa isaan tokkodha. Bara 2022 bilbiloonni smaartii biiliyoona 1.4 ol kan gurguraman yoo ta'u, walumaa galatti lakkoofsi fayyadamtoota bilbila smaartii fayyadamanis biiliyoona 6 ol akka ga'e odeeffannoon jiru ni mul'isa. Biyya teenya Itoophiyaattis lakkoofsi namoota bilbila smaartii fayyadamanii guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa dhufaatii jira. Bilbila smaartii bitachuudhaaf murteessuudhaan dura qabxiilee armaan gadii kana yaada keessa galchuun barbaachisaadha. Yeroo bilbila smaartii fayyadamnu iskiriiniin kutaa hunda caalaa barbaachisaa yoo ta'u, qulqullinni iskiriinii fi bal'inni isaa itti fayyadama keenya irratti hundaa'uudhaan garaagarummaa qabaachuu danda'a. Keessattuu yoo bilbila keenya suuraa kaasuu fi viidiyoo waraabuudhaaf gulaaluu yookiin edit godhuu dabarsuu fi ilaaluudhaaf bilbila smaartii keenya baay'inaan itti fayyadamnate bilbilli smaartii keenya iskiriinii full HD yookiin immoo QHD qabaachuu fi bal'inni iskiriinii isaa hanga inchii 6 ta'uu akka qabuutu gorfama. Qabxiin inni biraa yaada keessa galchuu qabnu immoo baatirii bilbila keenyaati. Fayyadamtoota bilbila smaartii biraa komiin baay'inaan mul'atu umrii baatiriiti. Oomishtoonni bilbila smaartii kana sirreessuudhaaf dandeettii baatirii haaraa yeroo hunda beeksisaatii jiru. Umriin baatirii bilbila smaartii keenyaa haala itti fayyadama keenyaa irratti kan hundaa'u ta'us, yeroo bilbila smaartii bitannu baatiriin isaa 3500 AH ta'uu isaa mirkaneessuun gaariidha. Qabxiin itti aanu immoo sirna opereetingii yookiin opereetingii siistem bilbila keenyaati. Sirni opereetingii Android, Google fi sirni opereetingii iPhone yookiin iOS kan Apple bilbiloota smaartii irratti bal'inaan beekaman yoo ta'an, Huawei'n dhiyeenya kana sirna opereetingii Harmony jedhamu ifoomsuun isaatiif kan dagatamu miti. Sirni opereetingii qabxiilee ijoo yeroo bilbila smaartii bitannu yaada keessa galchuu qabnu keessaa isa tokko ta'us, opereetingii siistem nageenyummaan isaa mirkanaa'aa fi itti fayyadamuudhaaf salphaa ta'uu isaa adda baafachuun garuu gaariidha. Qabxiin biraa bilbila bitachuudhaan dura yaada keessa galchuu qabnu tokko kaameeraadha. Qulqullinni kaameeraa yeroo bilbila smaartii bitannu qabxii gurgurtaa bilbilootaa keessaa tokko ta'aa dhufeetii jira. Oomishtoota bilbila smaartii gurguddoo Apple fi Samsung irraa kaasee hamma Google fi kanneen birootti amma qulqullinni suuraa kaameeraan isaanii kaasuun bilbiloonni smaartii isaan oomishan fayyadamtootaan filatamaatii jira. Kanaaf yeroo bilbila smaartii bitattan qulqullina kaameeraa ilaaluun gaariidha. Qabxii biraa bilbila bitachuudhaan dura yaada keessa galchuu qabnu tokko istooreej yookiin dandeettii daataa kuusuu bilbila keenyaati. Bilbiloonni smaartii kuusaa daataa giigaabaaytiin hamma adda addaa ta'e kan qaban yoo ta'u, yeroo bilbila smaartii bitannu garuu sirni opereetingii bilbilicha irratti fe'ame appilikeeshinoota duraan fe'amanii fi appilikeeshinii haaraa fayyadamuu akka dandeessisu adda baafachuun barbaachisaadha. Dabalataanis qulqullina sagalee, ispiikaraa fi kanneen akka ashaaraa qubaa, nageenyummaa jecha darbii yookiin paaswordii fi filannoowwan biroo akka qaban adda baafachuun barbaachisaadha.